السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبيجمتو داوتو تقبي إجافنو دو قبي إجافنو كنتي فنك أبنا أدوجين أنمامي أحمدي. Akkuma beekamu yeroo dhiheenya asmaamee fi ijaafataa wajjin ta'uudhaan qophii ijaafannoo eegaluun isaanii ni yaadatama. Arrallee qophii ijaafannoo markazoota kan keessatti markaza hambaa seenaa kan ta'e markaza ajaa'ibaa markaza maqaa fi inni wal fakkaatu ijaafannaa hanga dhuma qophii teenyaan hordofaa isiniin jenna. Ijaafataan waan taajjabe qaba. Kabajamtoota daawwattoota qophii ijaafannoo irraa keessatti markaza hambaa seenaa daawwannaa akkuma laaltanii agartan konkolaataa kaffaltii irraa bilisaa liinkiin arganii jiranii isa yaabbachuudhaan gadi seennee jirra. Sagaleen keessan hin jiru. Hello. Ammati koyee dhagamee jechita malee wa'aleekum salaam. Wa'aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa fayyaa jirra jirtu? Nanya fayyaa jirra alhamdulillah. Ana dhufu nagaa annoo dhuftu gara markaza hambaa seenaa. Inshallah baga nagaa na idanii baga jiraattanii as geessan baga nagaa na idanii isin jechuu barbaada inshallah. Mee haalli qaraatii haalli baruu fi barsiisuu markaza keessanii maal fakkaata nuu himaame? Haalli baruu fi barsiisuu maashaallah bareedaadha. Ammallee haa ta'u baasiillee haa ta'u. Okay, mashallah, tabarakallah. Mee as keessan maal fa barachaa jirtan? As keessatti tokkoffaa horuufi ni baratama. Quraanillee ni baratama. Akkasuma shuruunni akkasuma usulaallee ni baratama. Kitaaba tawhiidillee kan baratu ni jira. Harkaan imaanaatii fi harkaan islaamaatii fi kanallee ni baratama. Maashaallah. Maashaallah tabarakallah. Kan hundaa'uu baratu jirtanii jechuudha. Alhamdulillah. Alhamdulillah bareeda. Yeroo teessan qaalii yeroo gartee mana madaamii keessatti hojjechaa yeroo teessan qaalii hafaltanii teessanii barnoota diin islaam barachaa jirtanii jechuudha. Alhamdulillah. Okay. Mee daawwattoota keenyaan maal jettaan? Obboleeyyan keenya warra gartee qaaraa ittiin jiru warra gartee miidiyaa adda addaatiin biizii ta'u jiru maal jettee dhaamtaaf? Maashaallah ajaa'iba bareedduu na gaafatti wanni dhaama tokkoffaa alhamdulillahi ustaazii keenya jaalatamaa fi kabajamaa ustaaz Abu Salmaan Takkaahoo ustaaz Jabaal Ahmad rabbiin nuuf kanneen sababa isaatiin bitatanitti walitti qabamnee akkanatti diirratti waraabbachuu keenyaaf alhamdulillahi. Dhaamsi dhaamuun obboleewwan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii kan TikTok irra jirtan kan Facebook irraa waan hin taane hordoftan wanti kan waan faayidaa hin qabne waan duniyaatti illee faayidaa hin qabne waan aaxiratti illee ittiin saalfattanii inshallah kabajaan yoo rabbiin isinii faalaasisu gama markazaa kana akka nu dhuftanii jedhaan. Maashaallah tabarakallah dhaamsa bareedaadha. Xumura irratti iyyafataa fi daawwattoota isaatiin maal jettameeti? Maal dhaamtaaf daawwattoota iyyafataatii fi iyyafataan? Wanni niin dhaamuuf maashaallah rabbiin isinirraa haa jaalatu jazaakallahu khairan ibsanii akkanatti gaafii bareedduu akkanaa tajaajiluu dhiyeessuu feesanii fi galatoomaa ulfaataa isiniin jedhe inshallah. Maashaallah akkanatti wal iyyaafachuun waan bareeda maal keessa jirtanii fi maal irra jirta jettanii injaanii wal iyyaafachuun bareeda. Akkasuma hundi keessanuu galatoomaa isiniin kabajaa fi jaalalaanii hedduu ulfaataa isiniin jedhe. Okay, marhaban. Ameertitti markaza hambaa seenaa kan taate aadde Daraartuu yaada gaarii nuu kan ta'e galatoomii ulfaadhu siin jenna. Ayyee inshallah kabajamtoota daawwattoota keenya ammaan tana kallattumaanuu gama ustaazaa dabarra. Hayyee marhaban. Mee ustaaz Jamaal maayikii nuu banadhaame? Hayyee assalaamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Hayyee baga nagaan dhuftan. Marhaban taate baga nagaan nu eedan bantaate inshallah. Mee ustaaz Jamaal markazni keessan akkuma kunoo ijaanuu an arku akkumaan laalee arkutti jalaa gubbaa guutanii uniformii maashaallah uniformii diin islaamii faamanii akka tatta'aa jiran. Mee inshallah barattoonni kun maal fa baratan bifa akkamiin barattoota kan inshallah mee barsiistan nu himame?
jalqaba barattoonni keenya maashaallah rabbiin isaan haa jaalatu. Wanni isaan baratan hurufa qaraanii ammasis quraana rabbiillee ni baratanii suudhaan torbeedhaan fi seera salaataa kana qaraanii akkasitti hadiisota irralleedha usulu salaasaa kitaabu tawhiidii fi insha Allah rabbi jee kabiraallee ni jennee abdii qabna kanneen kana baratan. Masha Allah tabarakallah kitaabu tawhiid usulaa fi qur'aana xuruufa qaacidatu nuuraaniyyaa kanafaa baratanii jechuun Masha Allah tabarakallah waan bareedaadha. Mee hanga ammaatti barattoota keessan kana marsaa meeqa eebba gootan eebbistan? Eewaa eebbitee markaza hambaa seenaa marsaa 2 gaggeessinee jirra. Amma marsaa sadaffaadhaaf ammoo insha Allah fuuldura baay'ilamallee qabannee jirra insha Allah. Waggaa yeroo sadaffaadhaaf. Masha Allah tabarakallah. Akkuma beekamu markazni hambaa seenaa akkuma isinuu agartan daawwattoota keenya kabajamoo barattoota diin islaam waliin qabee insha Allah diin barsiisaa kan jiru yoo ta'u. Mee Ustaaz Jamaal ati warra gartee barachuutti hin jirre hawaasa keenya warra nu daawwatu jiru warra daawwattoota iyyaafataatiin maal jettaan ummata islaamaa bal'aadhaaf maal dhaamtame? Eewaa hawaasa fuula addunyaa irratti argamu hagartee rabbiin tokko jee itti amane kanaaf wanni ni danda'amu. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam ilmi namaa waa lama keessatti dagamaadha jaanii nu dabarsan hadiisni hadiisa Bukaariiti. Fayyaa qabaachuu fi yeroo qabaachuu keessatti ilmi namaadha dagamee jira dagamaadha jaawwan taateef yeroo qabdanitti fayyadamaadha fayyaa qabdanillee itti fayyadamaa guyyaa rabbiin fayyaa isinirraa fudhatee dhukkubsatanii hospitaala ciisuu teessan guyyaa qabrii ciisuu teessanii dhufuu ta'a waan taateef yeroo fi fayyaa teessanillee itti fayyadamaa jaan. Mee dhumarratti inshallah maal dhaammatta dhumarratti? Dhumarratti wanni ni dhaammadhu inni diiniin baradha jedhuu fi inni diiniin barsiisa jedhus nu hundinuu fuula rabbii duraaf teenya warra akkanumatti itti fufuus rabbiin nu haa taasisu itti fufuu qabna diinii rabbii barachuudhaas itti fufuu qabna barsiisuudhaas itti fufuu qabna akkasitti gartee dudduuba deebi'uu qabnu haa jajjabaannuuhi jechuun barbaada. Ustaaz Jamaal barsiisaa markaza hambaa seenaa kan taatan hedduu takka nuuf galatoomaa gaafii deebiin hojii godhuu keessaniif isin jenna. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إسن اللي دفتني نو إيافة داف مركز هنبا سينا دفتني انترفي قدو داف قداتو كنوف غلطوما هواساتو أسجير جتني دفتني نو لالو أوكي إن شاء الله أستاذ شبكة باسي جرا إن شاء الله ربي جيه قبي براتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعتين قبل لين قباب دي أستاذ هيا تمرد ديبين أستاذي هيا إن شاء الله ني تركيتو أكمل جرا خنافقا أستاذ محمد تكاو أستاذ مامي تكاو إيافتا مركزوتا taatanii nuuf gamana bahuun baay'ee nu gammachiisa. Nuuf galatooma urmii nuuf dheeradhaa hordoftoonni Ustaaz Muhammadis Takaa'oo Ustaaz Iyyaafata markaza onlaayinaa guddaa nu galatoomaa isiniin jenna baarakallahu fiikum. Okay isinillee sagantaa teenya taarraan tana asumarratti goolabnaa qophii biraallee inshallah rabbi deebinee haa isin ziyaaruu taha. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. oduun irraaf qindeeffannee kanuma hanga oduu biraatiin walitti deebinuu nagaa rabbii keessanuu jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.